Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii maatii Aastaaytuu hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya sanaa geessichaan viidiyoo gabaabaa bilbilaa wal qabatu tokko qabadhee dhiyaatee jira. Innis bilbilli keenya yeroo baay'ee yoon fi biiziin ijoo ta'e daataa nuti itti dabarsuuf waan irra buufachuuf yaalle yoo nu dide akkamitti akka bilbila keenya qulqulleeffachuu itti dandeenyu karaa salphaa ta'e tokkoon isin agarsiisa. Haalottumaan nu hordofaa warri Aastaaytuu sabskiraabiin godhin chaanaalii keenya Aastaaytuu subscribe yeroo hunda akka viidiyoon keenya isin bira ga'uuf all notification irra godhadhaa jecha haalottumaan gara viidiyichaatti seenuun duratti yeroonii fi bilbilli keessan akkasitti isin rakkise maal godhuu qabdanii siistamoonni fayyadamuu qabdan keessaa bilbila keessan irra deemtanii aappii isin hin fayyadne dirqama chee godhuu qabdan. Appilikeeshinii kamtu nu fayyada kamtu nu fayyadne aappiin tokko kan ofumaaf yeroo baay'ee if ajaju jira. Bilbila keessan irra buuftanii kataa'us ni jira. Faayidaa isin hin qabne saniifu amma fakkeenyaaf aappiin buufadhee jiru iskiriin riikardii aappiin jiru tokko ani hin barbaadu yoon ta'e dirqama aappii san rimuuf irraa godhuudhaan bilbila kiyyaaf ispeesii hanga ta'e tokko kennuu fi dirqama ta'a jechuudha. Saniifuu akkamittiin akka aappii san ofirraa balleessu siistamni jalqabaa maali siitiingii keessa galtanii kallattumaan app waan jettu jira. Aappii iddoo turre kilik godhuudhaan aappii keessa seenuun dirqama ta'a jechuudha. Erga aappii keessa seentaniin booda maal gootanii haruma salphaa ta'een siistama aappii maqicha san maqaa aappii rimuuf godhuu barbaadanii irra dheetan. Erga appilikeeshinicha barbaadanii irra dheetan booda yeroo takka qofa taachirra gootanii jechuudha. Saniifuu aappii amma fakkeenyaaf bilbila keessa aappii iskiriin riikardii kana ofirraa balleessuun barbaade taanaan kallattumaaniin appilikeeshinicha barbaadadhee maaliin godhuu qaba jechuudha. Ani install godhuudhaan ofirraa rimuuf godhuu qaba jechuudha. Aappii irra kilikiin godhaa. Karaan sirriitti aappii ofirraa rimuuf godhan isuma kana qofa. Habiraa hin jiru. Saniifuu irratti kilik erga gooteen boodatti jalatti waa sadii siibaa open uninstall and force stop waan jettu jira. Isaan san keessaa rimuuf kajuu bilbila keessaa baasuudhaan siistamuma karaa salphaa ta'een uninstall godhuudhaan bilbila keessan irraa baasuu qabdanii jechuudha. Irra kilik gootaniin booda akkanatti si gaafata aappii kana ofirraa baasuuf ajajamamoo ajajamaa miti kan jiru okkeetteeni haruma salphaa ta'een aappii kana bilbila keessaa rimuuf godhuudhaan firii ispeesii bilbila keetiif kennuu jechuudha warraan tokko. Inni biraalleen akkasuma jira. Erga aappii kana ofirraa baafte aappiin kun rimuuf ta'uu fi rimuuf ta'uu dhaba deebitee ilaaluu qabda. Iddoo inni ture sanitti akkana rimuuf irraa ta'a jechuudha ofuma isaatiif. Inni biraa ammaas karaan bilbila firii ispeesiitti kennaniif aappii kana ammas rimuuf goone deebinee ammas galaarii keessaa suuraalee garaagaraa faayil manaajarii keessaa wantoota adda addaa tan dilleet goone deemtee risaayikil biinii keessa risaayikilii ispeesii qabattee teessee jechuudha. Saniifuu amma fakkeenyaaf bilbila keessa parsantaajii 155 fayyadameetiin jira. Isa kana risaayikil biinii keessa kaniin ammaan dura dillee godhee fi rimuuf irraa godhe achi keessa dhokatanii tuma ta'an. Saniifuu sanneen rimuuf irraa godhuun dirqama ta'a jechuudha. Salleekti gootee dilleet gootaa bakka takkatti achi booda waan bilbila kee qulqullaa'uu danda'u. Saniifuu sanneen risaayikil biinii keessa seentee salleekti gootaa wantoota ammaan dura dilleet godhaa turte san haruma salphaa ta'een hunda salleekti gootee firraa dilleet gootaa jechuudha. Saniifuu amma fakkeenyaaf kanneen kana hundaa'u ammaan dura dilleet godheetiin jira. Haruma salphaa ta'een salleekti ol godhuudhaan dilleet firraa yoo gootan alatti inni hin ta'u. Saniifuu gama jalaa dilleet waan jettu jira. Ammaan dura dilleet gubbaarraa gootus permanently miti. Risaayikilii keessa seenee iddoo guddaa qabatee ta'a. Dirqama risaayikilii keessaan salleekti gootee wantoota ammaan dura firraa hiixee turte san asiin dilleet irraa godhuun dirqama ta'a. Yoo akkas hin taane ispeesii hanga ta'e tokko qabatee ta'a. Amma fakkeenyaaf firraa yoonii fi akkasii rimuuf hin goone karaa biraatiin si deebi'ee ispeesii qabatee ta'a. Wantoonni footoon akkasumatti muuziqaaleen riikardiin adda addaa hundaa'u salleekti godhaaf irraa dhaamsuun dirqama ta'a. Yoo akkas hin taane dhiibbaa guddaa qabaa bilbilaa fi akkasuma bilbila biizii godhaa akkasumatti ispeesiis guddaa qabatee ta'anii akkasumatti bilbila keenya biizii godhuudhaan nu rakkisuu danda'a jechuudha. Akka daataa inni furannee fi wantoota baay'ee. Saniifuu risaayikilii keessa deemtee wantoota ammaan dura firraa dilleet gootee turte hundaa'u takka takkaan viidiyoos
suuraas, aawudiyoos akkasumatti waan hundaa'u waan firraa rimuuf godhaa turte hundaa'u select ol gootee firraa rimuuf godhuun dirqama ta'a jechuudha. Yoo akkas hin goone ispeesii gahaa guddaa qabachuudhaan bilbila keessa rakkisuu danda'a. Saniifuu hundaa'u select godhuudhaan firraa dhaamsuun dirqama ta'a jechuudha. Yoo akkas hin taane dhiibbaa si fida. Akkasii bilbila keessan akkana qulqulleeffadhaan isiniin jaarre saayikilii keessa seenaa wantoota qabdan hundaa'u waan ammaan dura dillee gootan hundaa'u select godhu image, audio, video and waan appilikeeshinoota hayxan hundaa'u achi keessaa dirqama qulqulleessuun dirqama ta'a. Achi booda bilbila keessaniif boqonnaa kennuun achiin booda saniifuu siistama kanaan bilbila keessan irraa qulqulleessaa. Amma fayyadeef parsantii 50 kanaan jee amma 52 deebi'ee jira agartanii. Saniifuu akkasitti akkanaan meeshaa bilbila keessan qulqulleeffachuu ni dandeessanii jaa. Har'aaf viidiyoon keenya kanumaa hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti waan daawwattaniif galatoomaa. Viidiyoo keenyaaf yeroo hunda laayik, koomentii nu barreessuun dagatinaa, sheer illee nu godhaa. Nagayaan tura yeroo gaarii.